Mata dureen barumsa keenyaa yeroon yookaan barri inni darbee isin ga'aa kan jedhu ta'a jechuudha. Mee bara jechuun mataan isaayyuu maal jechuudha? Maaliif abbaan keenyas barrumti darbeeyyuu isin ga'aa jedhee kan dubbateef maaliif? Isaan kunis baroonni kun akka isaan lakkaa'aman kan taasisanii jechuudha. Barri kun matuma isaatiin ifaan fakkeeffama. Hunduma keenyaaf walqixanootti nuuf kennamu akkaataan itti fayyadamnu garuu garaagarummaa hin qabaata jechuudha. Eega yeroon darbee, eega barri isaanii darbee, eega carraan isaanii dhumate, abbootiin keenya gabraatiin yeroo kaa'anii barri lolaadhaan fakkeeffamaa jedhu. Kana qofaa miti. Abbootiin keenya yeroo barsiisan kan akka baraa gootni guddaan hin jiru jedhu. Hundumni keenya bara gaarii barbaanna. Yeroo hundumaa wanti nuti dagachuu hin qabne eenyuuf dhiifama taasiseera. Eenyu wajjin immoo hin araaramne kan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Ameen. Kabajamtoonni maatii Waaqayyoo, abbootiin koo, luboonni, obboloowwan, diyaaqonoonni, akkasumas abbootiin, maanguddoonni, haadholiin, dargaggoonni, daa'imman hundumni keessan sagalee kana kan dhaggeeffachaa jirtan hundumni keessan maqaa Waaqayyoo uumaa keenyaatiin nagaa isiniin gaafadhaa. Akkam jirtu, akkam turtanii, akkamiin yoona kana geessan arjummaa isaanuuf baay'isee guyyaa kanaan yeroo kanaan kan nu ga'e waggaatii hamma waggaatti nu tursee ayyaana waggaa bara waggaa haaraa kanaan kan nu ga'e Waaqayyo uumaa keenyaaf, Waaqayyo abbootii keenya qulqullootaa, Waaqa keenyaaf galanniif ni guddaan isaaf haa ta'u. Yeroo hundumaa araarsummaa isheetiin, kadhannaa isheetiin, waadaa isheetiin kan nurraan fagaanne haadha Waaqaa, deessuu Waaqaa, haadha keenya qulqulleetti duruu maaramiif galanniif ni guddaan isheef haa ta'u. Ergamoota Waaqayyoo qulqulloonni hundumtuu, wareegamtoonni, toloonni akkaataa kennaa isaaniitti, akkaataa kabajaaf isaaniitti galanniif ni guddaan isaaniif haa ta'u. Baga bara haaraa bara 2017 gara waggaa haaraa bara 2018tti nagaadhaan, jaalalaan, kabajaan baga geessanii, baga jijjiiramtanii Waaqayyoo guyyaa kanaan nu ga'eef ammas galanniif ni guddaan isaaf haa ta'u. Akka yemma Waaqayyootti guyyaa har'aa yeroo qabnu kanarratti kan barannu abbaan keenya qulqullichi duukaa bu'aan qulqulluun Phexros ergaa isaa jalqabaa boqonnaa 4 lakkoofsa 3 hanga 4 irratti ergaa guddaa nuuf kaa'e yeroo ammarra jirru haala ammarra jiru kana wajjin wal qabatee kan jiru sana ka'umsa taasifanneetu jalqabna. Kan barsiisu Waaqayyo warri dhagaa jirru dhaggeeffachaa baranna. Ani yeroon dubbadhu immoo dubbachaa qulqulluu sagalee Waaqayyoo kanan baradha jechuudha. Kanaafuu barsiisaan hunda keenya qulqulluu sagalee isaa jireenya foon keenyaafis jireenya lubbuu keenyaafis nyaata dhugaatii bara baraa kan ta'e qulqulluu sagalee isaa akka nu barsiifatuuf eeyyamaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Mata dureen barumsa keenyaa yeroon yookaan barri inni darbee isin ga'aa kan jedhu ta'a jechuudha. Irra isiniif hin deebi'a. Barri darbe isin ga'aa kan jedhu jechuudha mata duree barumsa keenyaati. Ergaa kana durumaan akkuma caqasuu yaalee ergaa Phexros isa jalqabaa yookaan tokkoffaa jechuudha boqonnaa 4 lakkoofsa 3 hanga 4 irratti caqasamee jira. Egaa abbaan keenya qulqulluun Phexros barri darbee isin ga'aa yeroo waan Waaqayyoo hin jaallanne waan Waaqayyoon hin gammachiisne hojjechuudhaan dabarsitan sun barri darbe sun isin ga'aa jechuudhaan nu gorsa abbaan keenya qulqulluun Phexros. Mee bara jechuun mataan isaayyuu maal jechuudha? Maaliif abbaan keenyas barrumti darbeeyyuu isin ga'aa jedhee kan dubbateef maaliif? Bara jechuun matuma isaatti
Sagalee Waaqayyoo kitaaba qulqulluu barumsa mana amantaa keenyaa bu'uura godhannee yeroo ilaallu bara jechuun maal jechuudha? Barris eessaa dhufe? Baras maaltu uume? Isa jedhu yookaan immoo barris akkamitti jijjiirama? Maaliifis jijjiirama? Isa jedhu irraa kaasnee yeroo ilaallu achumaa dhufaatiin bara hojii Waaqayyooti. Bara kan argamsiise, bara kan hojjete, bara kan fide Waaqayyoodha jechuudha. Inni Waaqayyoo uumaan keenya isaaf barri kan isaaf hin lakkaa'amne. Barri otoo hin uumamin otoo barri hin jiraatin dura ofii isaatiif bara lakkoofsa hin qabneef jiraachaa kan ture. Bara kan immoo eeyyama isaaf jaalala isaatiin uumee kan jiraachisu. Bara kana keessas ofii isaatiif kan jiraatu. Akkuma kana bara amma bara jennee waamnuuf beeknu kan ammoo dabarsee ofii isaatiif bara baraa isa lakkoofsa hin qabneef kan jiraatu isa waaqotaa gooftataa kan ta'e uumaa keenyatu Waaqayyotu argamsise jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irraa deemnee yeroo dubbisnu Waaqayyoos jalqabaa samiif lafa uumee jedhee akkaataatti Waaqayyoo addunyaa kana biyya lafaa kana uume samiiwwan yookaan samiif kan samii keessa jiraatu lafa kana yookaan dachee kanaa fi kan dachee kana keessa jiraatan uumuu isaa agarsiisee booda hojii guyyaa tokko hojii uumuu guyyaa tokko eega hojjetee booda galgalas halkanis ta'ee guyyaas ta'ee kunis guyyaa tokko ta'ee jedhee caqasee jira kitaabni qulqulluun jechuudha. Kana jechuun yeroo itti samiif lafti kun uumamuu jalqabu sanaa yeroonis yookaan barris tokko jedhamee lakkaa'amuu socho'uu jalqabee jechuudha. Otoo samiin kuniif lafti kun hin uumamin dura barri hin beekamu, barri hin lakkaa'amu, barri hin jiru ture. Kanaafuu barri uumama yookaan kennaa Waaqayyoo addunyaa kana keessatti argamsiise keessaa hojii Waaqayyoo hojjete keessaa isa tokko isa guddaadha jechuudha. Kanaaf barri akka eeyyama Waaqayyootti kan kenname irra caalaattiyyuu uumama kamiin olitti dhala namaatiif kan kenname. Dhalli namaa akka ittiin jiraatu dhala namaaf kan kenname jechuudha. Uumama kamiin olitti dhala namaaf kenname barri. Kanaafuu Waaqayyoo gaditti barri humna guddaa, aangoo guddaa kan qabudha. Aangoo qabeessa, humna qabeessa, kennaa Waaqayyoo irraa argame, kennaa ulfaataa, kennaa addaa, kennaa Waaqayyoo nuuf addatti nuuf kenne jechuudha barri. Kanaafuu barri kun waan hundumtuu kan keessatti hojjetamu jechuudha. Jireenyi keenya baraan kan daangeffamu, argamuun keenyas, argamuu dhiisuun keenyas, jiraachuun keenyas, jiraachuu dhiisuun keenyas, uumamuun keenyas, uumamuu dhiisuun keenyas baraan yeroodhaan kan daangeffamne jechuudha. Kana jechuun dhalli namaa yeroo uumamuunsaa baraan daangeffamee uumama. Baraan daangeffamne immoo akka hin jiraannes taanaa jechuudha. Kana jechuun nuti hundumni keenya yeroo nuti addunyaa kana keessa hin turre jira tureera. Yeroon sun bara mataa isaa danda'e yookaan yeroo mataa isaa danda'edha jechuudha. Amma immoo akka eeyyama Waaqayyootti uumamnee addunyaa kana keessa jiraachaa jirra. Bara nuti addunyaa kana keessa jiraannudha jechuudha amma haalli amma keessa jirru kun. Kanaafuu baraan hojjetamne yookaan bara keessa argamne, bara keessa jiraanne, bara keessa immoo yeroo nuti hin jiraanne jiraa jechuudha. Kanaaf wanti hundumtuu baraan daangeffamee, baraan hojjetamee, baraan kan jijjiiramu, kan darbu ta'a jechuudha. Baroonni akka isaan lakkaa'amaniif, yeroon akka lakkaa'amuuf, bara kanas ittiin akka adda baafatuuf Waaqayyo wantoota inni hojjete keessaa ifoota kan kennan, samii keessatti kan socho'an, sochiin isaanii, imalli isaanii samii keessa kan ta'an, isaan guyyaa roobiirra kan uumaman, gosa ifa kennitoota kan ta'an, isaan kunis baroonni kun akka isaan lakkaa'aman kan taasisanii jechuudha. Kitaaba qulqulluu keessaa seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 17 irraa yeroo ilaallu Waaqayyo dhala namaa bifaaf fakkeenya isaatiin uumee booda
kabajee ulfina guddaa kennee fi akkaataa kanaan eega uume booda namni jireenya sochii addunyaa kana keessa jiraatu keessatti bifaaf kallattii kamiin akka inni itti jiraatu, bara kana akkaataa kamiin akka inni to'atu, yoom hojjechuu akka inni qabu, yoom boqochuu akka inni qabu, yoom socho'uu akka inni qabu, yoom socho'uu dhaabuu akka inni danda'u haala itti daangeffamu immoo akkaataa kanaan kaa'eetu jira jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 11 irratti halkanis ta'ee guyyaas ta'ee jedhee kaa'ee booda halkan kanaaf guyyaa kana yookaan guyyootaaf halkanoota kan addaan baasan yookaan ifaaf dukkana kan addaan baasan samii irratti haa uumaman jedhee jedha. Maaltu? Biiftuu, ji'a yookaan addeessii fi urjiin samii irratti haa uumamanii, isaan kun samiirra haa socho'anii jedhee Waaqayyos jedha. Kanaaf hojiin gurguddaan biiftuun, jiini yookaan addeessii fi urjiin raawwatan ifa kennuun isaanii akka jirutti ta'ee, ifa kennuu kana keessatti tajaajila ifa kennuu kanaan alatti barri sababii isaaniitiin akka inni lakkaa'amu ta'ee jiraachudha. Kana jechuun biiftuun addunyaa kana keessatti yeroo ifa laaltu yeroon sun guyyaa yookaan yeroo ifaa jedhama jechuudha. Biiftuun kun ifni ishee dukkanaa'ee addunyaa kanarraa dhibdee dabaree isaatiin dukkanni naannee yeroo dhufu immoo addunyaan kun kan inni liqimsamee jiraatu dukkanaan liqimsama jechuudha. Kanaafuu Waaqayyo hojii isaa isa ajaa'ibaaf dinqii ta'e sanaan yeroo ifaaf ta'u murteessee, yeroo dukkanaafis ta'u murteesseetu akkaataa kanaan kaa'e. Kun hundumtuu ifa taasisuunsaas dukkana taasisuunsaas adda adda qoodee daangessee kaa'uunsaa kun hundumtuu uumama kamiifuu caalaa dhala namaatiif jechuudha. Yeroo ifaan fakkeeffamu yookaan immoo ifa keessa aduu keessa fiigdee baatee buutee dadhabdee waan Waaqayyo siif eeyyame sana hojjennee akka ittiin jiraannuuf, ifa keessa akka deddeebinuuf, ifaan malee dukkana keessa imaluun, dukkana keessa socho'uun bifaa fi fakkeenya Waaqayyootiin kan uumame dhala namaatiif waan hin eeyyamamneef, ifni dhala namaa hundumaa walqixa waan kennameef jechuudha. Kanaafuu guyyaa yeroo hojii, halkan yookaan yeroo dukkanaa immoo yeroo boqonnaa, yeroo aara galfii, yerootti Waaqa keenya ifa keessa akka nuti hojjennu, akka nuti dadhabnee hojii keenyaan dafqa keenyaan argannee akka ittiin gammannuuf kan nuuf kenne Waaqa keenya kan ittiin galateeffannu immoo yeroo dukkanaa taasise jechuudha. Waaqayyoof dukkannis ifnis isaaf waan dabaluuf waan hir'isu hin qabu. Ifa ta'uunis dukkana ta'uunis hojjechuunis aara galfachuunis dhala namaa qofaaf. Otoo walitti aansee ifa qofaas taasisee hin danda'a ture Waaqayyo. Yookaan immoo walumatti aansee dukkana qofaas otoo taasisee hin danda'a ture. Garummoo uumamni dhala namaa daangeffamaa, dadhabaa waanta ta'eef uumama keenyaan hir'ina waan qabnuuf yerootti aara galfannu, yerootti boqonnu waan nu barbaachisu. Yerootti Waaqa keenya galateeffannu, yerootti Waaqa keenya tajaajillu waan nu barbaachisuuf yeroo kam keessa boqochuu akka qabnu adda baaseetu Waaqayyo akkaataa kanaan nuuf haala mijeesseetu nuu kenne jechuudha. Kanaafuu barri kan inni socho'u, barri kan ittiin lakkaa'amu, barri kan ittiin naanna'u yookaan kan ittiin jijjiiramu ifoota kanaanii jechuudha. Kana yeroo ta'u gaa ifa kana keessa kan jiraatu, ifa kana keessa kan hojjetu, ifa kana keessa waan gaariidhaan jiraachuu kan qabu dhalli namaa ifa kana keessa akkamiin jiraachuu qaba isa jedhuuf barri duraan dursee namni kam keenya beekuu kan qabnu barri kun matuma isaatiin ifaan fakkeeffama. Ifti gaafa ibsamu yookaan ifa biiftuu keessa yeroo deemnu abaluuf ifee abaloon immoo hindi biiftuu jechuudha. Anaafis isiniifis warra gama sana jiraniifis warra gamana jiraniifis warra karaa kaabaafis warra karaa kibbaafis warra karaa lixaafis karaa bahaan kan jiran ifti biiftuu yeroo tokko bee osoo waliin caalin
isa tokkoof baay'isee, isa tokkoof otoo hin xiqqeessin, isa tokkoof haphisee, isa tokkoof immoo otoo hin furdisin waluma qixa nuuf ifaa jechuudha. Barris akkuma kana. Barri dhala namaaf yeroo kennamu bara adda addaa keessa uumamuu dandeenyarraan kan hafe bara wal fakkaataa keessa namoonni argaman. Jaarraa wal fakkaataa keessa, waggaa wal fakkaataa keessa, ji'oota wal fakkaatoo keessa, torbeewwan wal fakkaatoo keessa, sa'aatii wal fakkaatoo keessa namoonni argaman eessattuu haa argamnu, eessayyuu haa jiraannu, eessattuu haa sochoonu wal qixa nuuf kennameera jechuudha. Barri kun anaafis isiniifis hunduma keenyaaf wal qixa nuuf kennamu akkaataan itti fayyadamnu garuu garaagarummaa hin qabaata jechuudha. Yamaatii Waaqayyoo hubadhaa. Barri wal qixa nuuf kenname akkaataan ittiin fayyadamnuu fi akkaataan ittiin firii buusnu yookaan immoo akkaataan ittiin gammannu garaagarummaa guddaa qaba. Fakkeenyaa kaasnu mee seenaa bara Nohii keessa ta'e yaadadhaa. Bara Nohii keessa kan turan umuriidhaan Nohiin kan caalan, Nohiin kan qixxaatan, Nohii gadis kan ta'an, qabeenyaan, baay'ina firaatiin, dhimmoota biyya lafaatti akka fooniitti akka biyya lafaatti waan madaallu kamiinuu bara Nohii keessa kan turan, Nohiin kan caalanis, kan Nohiin qixxaatanis, kan Nohiin gadis jiru turani. Bara sana keessa hundumtuu wal qixa socho'a. Aduun wal qixa ba'aaf, urjiin jiini wal qixa ba'aaf, roobni bakkuma tokkotti haala wal fakkaataadhaan roobaaf, iftis waluma qixa kennamaaf, sochiin addunyaa kanaa biyyi lafaa waluma qixa, addunyaan kun biyyi lafaa kun dachee kun waluma qixa isaaniin baachaa turte. Garuu hubadhaa seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaasnee yeroo dubbisnu Waaqayyoo nama uumuu isaatti baay'ee gaddee jedha. Maaliif gaddee jedhame? Ijoolleen Waaqayyoo, ijoollee warri Waaqayyoo kabaje, ijoollee warri Waaqayyoo ulfina kenneef, ijoollee Waaqayyoo warra kennaa addaa isaaniif kenneef ofitti dhiyeesse. Isaanis ijoollee namaa wajjin xuraa'anii waan Waaqayyoo hin barbaanne raawwatanii sobaan, hannaan, sagaagiluudhaan, cubbuu adda addaa hojjechuudhaan namoota Waaqayyoo wajjin, ijoolleen Waaqayyoo kun namoota foonii wajjin xuraa'anii warra cubbamootaa wajjin wal makanii. Kanaafis Waaqayyoo gaddee jedha. Kanumarraan kan ka'e Nohiinis uummata yookaan saba bara Nohii turan sana wal qixaan akka isaan badii isaanii, cubbuu isaaniif yakka isaanii kanarraa deebi'anii akka isaan gaabbii galaniif wal qixa sagalee Waaqayyoo isaaniif labsame. Bokkaa badiisaa jalaa kan ittiin oolan bidiruu yookaan doonii akka isaan hojjetan Waaqayyo Nohii qofaatti adda baasee si qofaan fayyisaati doonii qofaatti hojjetadhu hin jenneen. Nohiinis saba bara sana ture hundumaa wal qixa ajaji. Hubadhaa. Nohis sagalee Waaqayyoo qofa dhagee waan biraa nama biraarraa kan dhagee hin qabu. Hawaasni Nohii wajjin turan akkuma sila jenne maanguddoon hedduun turaniiru. Harmoolii haadhotii hedduun turaniiru. Dargaggoonni baay'eenis turaniiru. Garaagarummaan isaa garuu Nohi sagalee Waaqayyoo dhagee battaluma sanatti doonii hojjete. Maatii isaa, ijoollee isaa qabatee gara dooniitti seene. Namoonni warri kaan garuu ammayyuu qoosaa turani. Sagalee Waaqayyoof gurri isaanii banaa hin turre. Gara Waaqayyootti mul'achuudhaaf qophii hin turre. Waaqayyoof ajajamuudhaaf tole hin jenne. Ammallee qoosaa turan. Fedhiin foon isaanii, fedhiin cubbuudhaaf, ariitiin fiigichi isaan cubbuudhaaf qaban ammallee daangaan isaa hin xumuramne. Daangaan cubbuu isaanii ammallee hin dhaabbanne waan ta'eef ammayyuu sagalee Waaqayyoof iddoo kennurra, madaallii kennurra ofitti fudhachuu dhiisanii gara cubbuutti fiiguudhaaf filannoo cubbuu filatanii jechuudha. Hubadhaa jarri kun bara wal fakkaataa, yeroo wal fakkaataa, waqtii wal fakkaataa, sa'aatii wal fakkaataa keessa jiru. Waaqayyo isa kana qofaatti adda baasee isa kana immoo jibbee waan hime hin qabu wal qixa sagalee Waaqayyoo kenneera jechuudha.
Sagalee isaa dabarseera. Akkuma har'a anis isinis walqixa sagalee Waaqayyoo miidhagaa annaniif damma caalaa mi'aawoo kana sagalee isaa akkuma dhagaa jirru kana walqixa sagalee Waaqayyoo dhagaaniiru. Inni guddaan garuu Nohee bara isaatti fayyadame. Ilaalaa yeroo qabutti fayyadame. An yeroon koo jireenyi koo umuriin koo yeroodhaan daangeffamee jira. Barri ani hin jiraatiin tureera. Har'a immoo nan jira. Akkuma har'a jiru kana immoo darbee barri naannee dhufee yeroo ani ittiin jiraanne immoo dhufa. Kanaafuu Waaqayyo yeroodhaan na daangessee jira. Baraan na daangessee jira. Baran jiru kanatti otoo hin dhibamin, otoo addunyaa kanarraa hin fudhatamin, osoo hin jijjiiramin waan Waaqayyo naan jedhe na ajajisan raawwadheetu bara sana keessa waan gaarii hojjete jechuudha. Ijoollee isaa haadha warraa isaaf ijoollee isaa qabatee gara fayyinaatti deebi'e. Gara Waaqayyootti araaramutti of deebise. Warri kaan garuu ammayyuu bara gaarii sana yeroo fayyinaa sana yeroo itti Waaqayyootti araaramuuf fayyina fooniis fayyina lubbuus argatanii du'a foonii fi du'a lubbuu jalaa yeroo itti fayyuu danda'an kana otoo itti hin fayyadamiin hafaniitu bokkaan badisaa, bokkaan du'aa, bokkaan nama guuree gara galaanaatti gara du'a bara baraatti dabarsu gaafa inni roobu jalqabu iyyuu jalqaban. Eega yeroon darbe, eega barri isaanii darbe, eega carraan isaanii dhumate kana booda yeroo hin danda'amnetti jechuudha. Kana jechuun hubadhaa yeroo itti fayyuu dandeenyu jira, yeroo itti fayyuu hin dandeenye jira, yeroo itti humna qabnu jira, yeroo itti immoo humna hin qabne jira, yeroo itti manneen dhageessifachuu dandeenyu jira, yeroo itti immoo akka barbaannetti dubbannees injifachuu dandeenyus hin jiraata. Barri fayya qabeessa taanee oollee bullu hin jiraata. Barri immoo dhukkubsattoota taanee sireerra ciisnee sireerraa ka'uu dadhabnu hin jiraata. Barri itti nyaannee dhugnee quufnee akka barbaannetti utaallu hin jira. Barri immoo dhabnee rakkannee beelofnee harka namaa yeroo itti kajeellu hin jiraata. Barri itti namaaf liqii kennaa turre jira. Akkuma kana immoo deebinee harka namaa qarshii namaa harcaatu harka namaa irraati immoo yeroo itti hawwinu hin dhufaa jechuudha. Kun hundumtuu bara keessa ta'a. Baraan daangeffame nu qaqqaba jechuudha. Kanaaf bara wal fakkaataa keessa jirra. Carraa itti fayyadamuuf akkaataa fudhannee itti fayyadamne gara jireenyaatti gara amantaatti ittiin jijjiiramnuu fi dafnee sagalee Waaqayyoof laphee keenya cabsinee gara Waaqayyootti deebi'u irratti hundaa'e barri sun nuuf gaarii ta'uu dhiisuus danda'a jechuudha. Kanaaf sagalee Waaqayyoo irra deddeebi'ee abbaan keenya Phexros kan nutti hime barri darbe sin ga'a, yeroon dagannaa, yeroon diduu, yeroon jal'inaa, yerootti tole jechuu diddan sun yeroo waaqeffannaa halagaa, waaqa halagaa, waaqa namni harkaan tolche uumama yerootti waaqessaa turtan, uumamaaf yeroo sagadaa turtan, inni barri sun isin ga'a. Amma koottaa bara haaraa kanatti garuu fayyadamaa nuun jedha. Abbootiin keenya gabraatiin yeroo ka'anii barri lolaadhaan fakkeeffamaa jedhu. Maaliif akkana jedhan? Lolaan maali? Lolaan roobni guddaan roobee lolaan lola'ee yaa'u gara lagaatti dhangala'u suni waan baay'ee baatee deema. Waan baay'ee fidee dhufa. Waan qulqulluu qofas fidee dhufa. Xuraa'aas fidee dhufa. Ba'aa baay'ee, kosii baay'ee, du'aa fidee dhufuu danda'a. Waan xuraa'u, waan foolii keenyatti hin tolle, waan ija keenyatti arguudhaaf nu hin gammachiisne waan baay'ee fidee dhufuu danda'a. Balbala keenya irratti, maasii keenya irratti, qe'ee keenya irratti gatee tufee darbuu danda'a. Kana lolaatu fidee jechuudha. Barris akkuma kana maatii Waaqayyoo. Barri waan gaariis fidee dhufuu danda'a. Waan nuun mijatu, waan gaarii kan ta'e fayyaa, quufa, gabbina, gammachuu nuuf fidee dhufuu danda'a. Garuu immoo gowwoominaa kana qofaa duwwaa miti. Hamaanis hin dhufa. Waraanni, rakkinni, gidiraan, beelli, hongeen, dhukkubsachuun, humna dhabuun, baqachuun
rakkoon adda addaa kan itti himannu hamma dhabnutti dafaanuu qaqqaba rakkoon akkasii nuu ga'eera jennee hamma namatti himannu dhabnutti barri waan baay'ee nutti fidee dhufuu danda'a. Abbaan ijoollee isaaf yerootti hin qaqqabne dhufuu danda'a. Ijoolleen haadhaaf abbaaf yerootti humna ta'uu dadhaban dhufuu danda'a. Haati warra abbaa manaatiif abbaan manaas haadha warraatiif yeroo isheen itti ga'uu dadhabdu yaa abbaa warraa koo si cinan jira si bira dhaabbadheen jira hin sodaatiin qarshii haga kanaan sin gargaara yoo jettu jechuu hin dandeenye hin dhufa. Kanaafuu barri ulfaataadha. Kana qofaa miti abbootiin keenya yeroo barsiisan kan akka baraa gootni guddaan hin jiru jedhu. Goota guddaadha humna qabeessa dhugumattuyyuu Waaqayyoo gaditti kan akka baraa gootni cimaan hin jiru. Mootota irratti kan humna qabu warra biyya bulchan warra sodaachisoota ta'an humna isaaniitiin baay'ina raayyoota isaaniitiin baay'ina qabeenya isaaniitiin baay'ina loltoota isaaniitiin qaroomina isaaniitiin jijjiirama isaaniitiin nama abbootii yookaan mootota gurguddoo jedhamanii biyyi hundumtuu akka kanatti sodaatee kan isaaniif hurgufamu kan akka Nabukadnezar fa'aa kan akka Fara'oon fa'aa kanneen marba mootota jajalloo ta'an barri isaaniin fidus hin jira. Isaanis jijjiiramanii yeroo hojiin isaanii seenaa ta'ee eenyummaan isaanii yeroo itti dagatamus ni dhufaa jechuudha. Kun hundumtuu bara keessa ta'a jechuudha. Bara keessa ta'a jechuudha. Kanaafuu nuti ijoollee Waaqayyoo kiristaanonni garuu yeroon keenya maal akka ta'e barri keenya maal akka ta'e beeknee umurii qabnuuf yeroo qabnu kanatti eenyummaa keenya beeknee waan Waaqayyo nu ajaje sanaan jiraachuun nurraa eegama jechuudha. Akkuma abbaan keenya qulqulluun Phaawulos ergaa isa jalqabaa gara saba Qorontos boqonnaa 10:12 irratti ibsee jiru. Namni nan dhaabadha jedhee yookaan dhaabadheen jira jedhee yaadu sun akka hin kufneef of haa eeggatu akkuma jedhu nuti kiristaanonnis warra amannee jirrus guyyaa 40 guyyaa 80tti cuuphamnee mucummaa Sillaasee fudhannee Kiristinnaa keessa kan jiraannus otoo hin dagatiin umurii keessa jirru barra keessa jiru kanaan baratti hin daangeffamnee jiru kanaan baroota darbe kana maal hojjechaan ture amma maal keessa jira waggaa haaraa kanoo maaltu narraa eegama jennee of madaaluun barbaachisaadha. Seenaa tokko isin yaadachiisa. Seenaan Looxiif haadha warraa Loox seera uumamaa boqonnaa 19:1 kaasnee seenaa isaanii kan argannu. Looxii fi haati warraa Looxii namoota kabajamoo namoota eebbifamoo Waaqayyoon kan tajaajilan Waaqayyoof amanamanii bara ummata saba jal'oo biyya Sodoomiif Gamoraa keessa jiraatan keessa adda ba'anii qulqullummaadhaan kan jiraatan turani. Namoota baay'ee keessumsiisaa waan turaniif warra beelaan beela baasaa warra rakkatan gargaaraa warra dhiphatan jajjabeessaa waan turaniif amala kanaan guyyaa tokko ergamoota Waaqayyoo simatanii mana isaanii keessatti keessumsiisanii. Ergamoonni Waaqayyoo kunis mana Looxiin dhufanii mana Looxiin seenanii mana Looxiin eebbisanii mana tokko keenya jireenya tokko keenya ergamoonni Waaqayyoo kun nuuf haa eebbisanii rakkina mana keenya keessa qormaata tokko keenya keessa jiru ergamoonni Waaqayyoo humna nuuf ta'anii gargaartota nuuf ta'anii akka nu gargaaraniif eeyyamaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Abbaan keenya Museen ummata Israa'eliin fuudhee biyya Misraa biyya Gibxi keessaa kaasee gara biyya Israa'elitti yeroo inni fuudhee deemaa ture sanatti Waaqayyo Museedhaan akkana jedhee ture. Yaadannoo hundi keenya baay'een keenya yaadanna. Seera uumamaa boqonnaa 23:20 irratti akkasi tiksaniif akkasi eeganiif ergamoota koo fuula kee dura nan erga. Isaanis gufuun qoraattiin miilla kee akka hin waraanneef si tiksu. Diinni akkas hin tuqneefis bitaa keetiinis mirga keetiinis fuuldura keetiinis booda keetiinis si tiksu.
eega jedhee booda akkana jedhee akeekkachiisa ulfaataa itti meera. Maal jedhee isaaniin hin gaddisiisin maqaan koo ergamaa koo irratti barreeffame waan jiruuf isa hin gaddisiisin. Yoo isa gaddisiifte inni dhiifama siif hin taasisu jedheera Waaqayyo. Kun aangoo addaa Waaqayyo ergamoota isaa qulqullootaaf kenneef. Maal jedhe maqaan koo isaanirra jira. Maqaan koo isaanirra jira. Maqaan Waaqayyoo immoo maal yoo jenne maqaan Waaqayyoo humna qaba. Maqaan Waaqayyoo hin fayyisa. Maqaan Waaqayyoo hin ajjeesa. Maqaan Waaqayyoo hin gammachiisa. Maqaan Waaqayyoo warra ajajamuu didan immoo hin barbadeessa. Maqaan Waaqayyoo warra abdii kutan ni jajjabeessa, ni jijjiira. Eenyummaa isaanii gaddarraa gara gammachuutti, dhabuurraa gara argachuutti ni jijjiira. Warra jal'oota garuu addunyaa kanarraatii ni dhabsiisa jechuudha. Looxii fi haati warraan Looxii ijoolleen isaas ergaa sagalee Waaqayyoo, ergaa sagalee ergamaa Waaqayyoo kana walqixa dhaga'an maal kan jedhu boodatti deebitanii ilaalina jecha jedhu jechuudha. Loox ijoollee isaa qabate haadha manaan isaas na faana jirti jedheetu imala isaa kallattii ergamaan Waaqayyoo isa qabsiise sanaan imala isaatti fufeera maatii Waaqayyoo. Garuu imala kana keessattuu jiranii haati warraan Loox dagattee dogoggortee ajaja seera abboommii gorsa ergamaan Waaqayyoo galgalteen hin ilaalin jedhe itti hime sana dhiisteetu seera sana ajaja sana cabsitee boodatti galgaltee ilaalteetti. Maal taate? Homaan taane kan raawwachuu isheetiin jecha ergamoota sanaa fudhachuu dhiisuu isheetiin abbaa manaa ishee irraa adda baate ijoollee ishee gadameessa ishee keessatti ji'a 9 baatte guddistee sadarkaa sanaan geessee kan guddifatte ijoollee ishee sanarraas adda baatee boodatti galgaltee malaaltu abbaan warraa ishee kabajamaan Loox ijoolleen gadameessa ishee keessaa ba'anis ijoolleen ishee kabajamtoonni shamarran sun lamaan fuula isaanii dura yeroo isaan deemaa jiranii isheen garuu boodatti galgaltee gaafa laaltu homaan taane. Kitaabni qulqulluun maal nun jedha? Battaluma sanatti sagalee Waaqayyoo sagalee isaatiif kan hinaafu, abboommii isaatiif kan hinaafu, ergaa ergamoonni isaa dabarsan, ajaja ergamoonni isaa ajajan sanaaf kan hinaafu waan ta'eef battaluma isheen boodatti deebitee ilaaltetti soogiddaa siidaa soogiddaa taatee haftee jedha. Hubadhaa, siidaa soogiddaa taatee haftee. Kunis hanga har'aatti mallattoo akka ta'utti jijjiiramtee jirti haati warraan Loox. Hubadhaa, amanteetti Waaqayyoon, ajajamteettis Waaqayyoof, mana ishee keessarraa, qabeenya qabdurraa, biddeen ishee irraa kuttee, waan qopheessette irraa waraabdee, uffata ishee irraa baaftee, qabeenya ishee irraa qooddee, hiyyeessota, keessummoota, gaggeessaa, sooraa nyaachisaa turteetti. Hamma ergamoota Waaqayyoo mana isheetti simatutti geesseetti. Har'a garuu haati warraan Looxii sasana miti. Hubadhaa maatii Waaqayyoo, luba ta'uun keenya qofti ga'a miti. Lubummaan keenya seera Waaqayyoo eegee hamma dhumaatti yoo jabaate qofa. Abboommii Waaqayyoo sirna mana kiristaanaa eegnee hanga dhumaatti yoo jiraanne qofa malee waanuma luba taaneef adabbii nu dhabu yookaan immoo Waaqayyo nu adabu jechuu akka hin taane hubachuun barbaachisaadha. Amantoota waan taaneef kana dura gaabbii yeroo baay'ee yeroo 2 yeroo 3 yeroo 4 yeroo 5 10 sanaa ol abbaa gaabbii adda addaa jijjiirree waan gaabbii galleef ara cubbuu hojjettisi dhiibsa akkasitti hin fakkaanne. Kaleessa qarshii baay'ee baastee mana kiristaanaa ijaarteetta ta'a. Humna kee baastee dafqa keetiin waan gaarii hojjetteetta ta'a. Hiyyeessa gargaarteetta ta'a.
waan gaarii waan babbareedaa hedduu hojjetteetta ta'a. Inni sun firii gaarii kan argamsiisuu fi addunyaa amma keessa jirru kanarraa addunyaa ishee bara baraa mootummaa Waaqayyootti kan si ceessuu danda'u gaafa hamma dhumaatti ittiin jabaanne ittiin jabaattee yoo jiraatte qofaadha. Kanaaf annama akkasiiti an tajaajilaadha an tajaajiltuudha. Annama akkasiiti annan beeka. Kitaaba qulqulluu baradheera kitaaba qulqulluu nan beeka. Seera mana kiristaanaa nan beeka seera mana kiristaanaa nan kabachiisa yoo jenne kabachiisuun keenya qofti ga'a miti ofii keenya kabajnee argamuu qabna jalqabachuudha. Bara keenya darbee kanaata akkaataa kanaa ol sakattuu qabna. Akkaataa haadha warraa Looxiin of ilaalleetu eessa jirra maal keessan jira jennee sagalee Waaqayyootiin yeroo hundumaa of madaaluun of ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf yakka akkasiif kana fakkaatan keessa kan turre barri darbee nu ga'a. Jiroon keenya hojiin keenya eenyummaan keenya baraan daangeffamee waan jiruuf waan gaarii si hojjenne baraan waan hamaan si irra ga'e baraan kan biraa shiyooti akkuma kanaan jechuudha. Abbaan keenya qulqulluun Daawit faarsaa isaa irratti akkana jedheetu nutti hima. Namni waan gaarii arguu barbaadu bara gaarii yeroo gaariis kan arguu barbaadu inni eenyudha jedha. Hubadhaa bara gaarii yeroo gaarii waggaa gaarii namni arguu barbaadu eenyu inni jedha. Anaaf isintu gaafatame qaama biraa miti. Ergamoota samii miti. Uumamoota kanneen biroo miti. Beelladoota mana keenyaas miti. Bineensota bosonaas miti. Anumaaf isintu gaafatame maal kan jedhu bara gaarii waggaa gaarii yeroo gaarii kana arguu kan barbaadu inni eenyudha jedhe nu gaafata. Deebiin isaa maal ta'a ture? Hundumni keenyayyuu bara gaarii arguu kan barbaadu ana jechuu dandeenya ta'a. Deebiin keenya kana ta'uu danda'a. Anis bara gaarii arguun barbaada. Isinis bara gaarii arguu barbaaddu. Warri sagalee kana dhageenyes bara gaarii arguu barbaadu. Abbootiin qabeenyaas bara gaarii arguu barbaadu. Hiyyeessonnis bara gaarii arguu barbaadu. Warri biyya hooggananis bara gaarii arguu barbaadu. Warri hooggananis biyya gaarii arguu barbaadu. Barattoonnis bara gaarii arguu barbaadu. Barsiisonnis bara gaarii arguu barbaadu. Daldaltoonnis bara gaarii yeroo itti firii gaarii argatan bu'aa gaarii argatan arguu barbaadu. Qotee bulaanis bara gaarii bokkaan gaarii roobee midhaan gaarii sanyii gaarii facaafatanii aduun gaariin itti ba'ee fi biqilaan gaariin isaaniif biqilee abaaboo gaarii taasifatee firii gaarii akka kennuuf barbaadu. Hundumni keenya bara gaarii barbaanna. Nama ta'ee bara gaarii kan hin barbaanne hin jiru. Miti dhala namaa uumamni kamuu bara gaarii barbaada. Bineensa bosona keessa jiraatan illee yeroo gaarii bishaan gaarii argatanii rooba gaarii argatanii biqilaan marga gaariin biqilee fi nyaata gaarii argatanii gaariidhaan nagaadhaan jiraachuu barbaadu. Beelladoonni mana keenya keessaas akkuma kana gaarii barbaadu. Uumamni lubbu qabeeyyii ta'e kamuu bara hamaa kan barbaadu hin jiru. Garuu immoo wadhaa maatii Waaqayyoo abbaan keenya qulqulluun Daawit maal nuun jedhe isinitti fakkaate? Namni akkaataa kanaan jiraachuu barbaadu arrabni isaa hamaa akka hin dubbanne hubadhaa. Arrabni isaa hamaa akka hin dubbanne. Ejji isaa gara hamaatti akka hin ilaalle. Harki isaas gara hamaatti akka hin hiixanne. Miilli isaa gara hamaatti akka hin deemne. Akkuma ofii keetiif eenyummaa keetiif waan gaarii akkuma barbaaddu nageenya jaalala kabaja ulfina akkuma barbaaddu namni kamiyyuu
Hiriyyaan kee kamiyyuu, obbolaan kee kamiyyuu, hangafoonni kees, hiriyyoonni kees, quxusoonni kees akkuma kana waan gaarii barbaadu, nagaa barbaadu, fayyaa barbaadu, jaalala barbaadu, kabaja barbaadu, argachuu barbaadu, nyaatanii dhuguu barbaadu, uffatanii irraa bareedu barbaadu, dubbatanii dubbiin isaanii na fuulduratti akka bareedu barbaadu. Kanaafuu ofii keef gaarii barbaaddotee arrabni kee hamaa akka hin dubbanne, eenyummaan kee yakka kamirrayyuu akka hin hirmaanne, yakka kamirrattuu, balleessaa kamirrattiyyuu, dhala namaa kamirrattiyyuu, kan beektus kan hin beekne irrattis, kan jaallattus kan hin jaallanne yookaan kan jibbitu irrattis hamaa hin hojjetini. Yoon gaarii hojjedhe gaariin naaf ta'a jedhanii yaaduun barbaachisaadha. Yoon hamaa hojjedhes hamaatu narra ga'a jedhanii yaaduun barbaachisaadha. Qofatu hin ta'in namummaadha. Nama isa dhugaa, nama isa sirrii, namicha isa jalqaba bifa fakkeenya Waaqayyootiin uumame nama isa dhugaa sana jechuudha. Gaarii yaaduun Waaqayyoof ajajamuun seera isaatiin jiraachuun jechuudha. Eenyummaa keenyaa sakattaanumaati Waaqayyoo. Maalummaa keenyas jireenya keenyas sirriitti haa ilaallu. Kanaafuu hundumni keenya barri keenya bara gaarii akka nu ta'uuf, addunyaan keessa jiraannu kun gaarii akka nuuf raawwattu yoo barbaanna ta'ee jireenyi keenya, eenyummaan keenya, amalli keenya gaarii ta'uu qaba. Hamaarraa, jal'inarraa, dogoggorarraa feeknee waan Waaqayyo nuuf raawwadhaa jedhe sana raawwannee waan isaaniif jedhe sana immoo dhiisu nurraa eegama jechuudha. Bara kana waggaa isa darbe xumurree waggaa haaraa simanneerra, baramma keessa tokko inni jalqabne kana xumurree waggaa har'aa ga'uuf dhiisuu keenya waan beeknu waan hin jirreef, umuriin keenya daangaa harka Waaqayyoo keessa waan jiruuf, umurii keenya gabaabduu fi isheen beekamne kana keessatti, bara haaraa kana keessatti waan Waaqayyo jaallatu waan gaarii cubbuurraa feekne, kabajni ayyaana mana Waaqayyoof qabnus, ayyaanota kanas ta'e kanneen biroof ittiin kabajnuuf ittiin dabarsinus kan Waaqayyo hin jaallanneen nyaataan baay'isuudhaan, dhuganii machaa'uudhaan, quufanii utaaluudhaan, sirbuudhaan, lafa dhiisuudhaan miti. Ayyaanni hafuuraa, ayyaanni jireenya kiristaanaa keessatti ayyaaneffamu, ayyaanni mana kiristaanaa yookaan ayyaanni kiristaanotaa galataan, kabajaan, waaqessuudhaan, tajaajiluudhaan, kan darbeef cubbuu ofii dogoggora ofiif Waaqayyoon dhiifama gaafachuudhaan, fuulduratti kan jiru immoo Waaqayyoon eeyyama isaa gaafachuudhaan warra waliin walitti buunee jirru, karaa tokkos karaa biraas beeknes otoo hin beekinis warra wajjin wal lollee jirru walitti araaramnee, dhiifama wal gaafannee, nagaa buusnee, jaalala buusneetu kan ittiin waliin jiraannu ta'uu qabachuudha. Abbaa keenya Waaqa keenya yeroo kadhannu nutis kan nu yakkaniif akkuma dhiifama taasisnuuf, atis cubbuu keenyaaf dhiifama nuuf taasisi jennee yeroo kadhannu sanatti yeroo hundumaa wanti nuti dagachuu hin qabne eenyuuf dhiifama taasiseera, eenyu wajjin immoo hin araaramne kan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Sanaan alatti kadhannaan keenya faayaa gatii dhabaa jechuudha. Fuula Waaqayyootti fudhatama hin qabu jechuudha. Gammachiisaa hin ta'u jechuudha. Deebii gaarii nuuf fidee hin dhufu jechuudha. Kanaafuu namoota beeknes otoo hin beekinis miine gaddisiisne, kan boossisne, qabeenya isaanii otoo beekanis otoo hin beekinis kan jalaa fudhanne, kan jalaa hanne, deebisne, araaramne, gaabbii galle, qalbii jijjiirranne, bara haaraa kanatti garuu nama haaraa haaromne, eenyummaa keenya jijjiirree nama Waaqayyo of taasisne, afura qulqulluutiif of meeshaa afura qulqulluu of taasisne, of qopheessine yerootti hojii gaariidhaan jiraannu, waan gaarii hojjechaa, waan gaarii dubbachaa, iddoo gaarii mana Waaqayyoo keessatti argama, jireenya gaarii Waaqayyo jaallatuun jiraannu ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf hundumni keenya akka eeyyama Waaqayyootti waggaa darbisan dabarre kana keessa gaarummaan keenyaan, qabeenya keenyaan, humna keenyaan osoo hin ta'in kennaaf eeyyama isaatiin
turree waaqayyo nu eegee guyyaa har'aa kan akkuma geenye naannofnee dhufnee waggaa har'aas geenyee waaqayyo keenya akka galateeffannuuf arrabni keenya hamaa dubbachuurra miilli keenya gara hamaaf cubbuutti deemuurra harki keenya gara hamaatti hiixachuurra sassaabamee gurri keenya hamaa dhaggeeffachuurra of qusannee waan waaqayyo jaallatu qofa hojjennee bara kana keessaa amantaatti jabaannee kadhannaatti jabaannee seera mana amantaa keenyaa eegnee eebba isaatiin akka jiraannu waaqayyo nu haa gargaaru. Eebba fooniitiin eebba lubbuutiin waaqayyo hunduma keenya nu haa eebbisu. Bara haaraa waggaa haaraa kana nagaan nu xumursiisee jaalalaan kabajaan nu xumursiisee waan gaariidhaan nu xumursiisee waan waaqayyo gammachiisu waan waaqayyo jaallatu hojjennee firii eebbifamaa gaarii firii 30 firii 60 firii 100 buufannee foonis lubbuudhaanis akka ittiin eebbifamnuuf waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Wasubhaat ለእግዚአብሔር።